Ma tokkootiitu biyya Arabaa tana keessa jira. Waa hedduu jira mee dhaggeeffadhaa. Namni waan kanaa mokkoromees qaceellommee dura dhaggeeffadhaa hordofaa. Abbaa isaatiif du'e jedhe. Laala abbaan rooheen irraa baanaan saree qalbiin gama fooniin jenne gama lafeen jenne maallaquma akka waanti baankii irra jiru sana isa bira dheette. Uummanni wayi abaluu du'e janii ijoolleen dubaraani boochi namni biraani booya inni qaamaatu as jira malee baankii jiran jechuudha. Hammanuma mallee dhufeef yeroo mallee dhufeef akkam godhe je dhaggeeffadhu gaa boo'isarra gettaa'e jiboo ni boo'eka bar dadhabanii aboo abaluu obsika aboo abaluu jabaadhu haa janiin bar akkana boo'isaa waa barbareef naqu akka if godhe rabbuma tokkicha beeka hiik jaabar itti gaa bakka awwaalaa dhaqanii yeroo abbaa qabrii keessa kaayanii lahdii keessa kaayanii biyyee cinaadhaan itti dedechaasanii masilaa cufamuudhaaf dhiyaate aboo gubbaarra gatu talee bir waay abbaa kiyyamu wallahi taraata kanarraa achiyaa dhungadheetiin abbaa kiyya itti maramee itti dhaammadhaa jee aboo nurraa dhaabbu jedhanii warri qabrirra jiru abadan jee jechuudha aboo dhiisaa kaa takkitti arraatii harkee fi harkaa booda haa dhungatume jeniin akkasiggaa haxira jee haxira facaasuuf kanaas fuudhee akkasitti qabrii keessatti itti godhee achi garagalee akkuma abbaa akka nama dhungatu kana jeetti achuma du'eenummaanu subhanallah lubbuun keessa baate seenaa haqiiqaa taniin qisa sun waaqiciyyaa irraa dubbiseen simuudha jira dhaggeeffadhu lubbuun keessa baate yeroo keessa baate ummanni rifatanii musiibaan balaan bu'e janii gaanamu rifatanii ol fuudhanii dhiironni gaggabee janiiti amma gaanni du'e janii yeroo lubbuun keessa ba'u harkan gariin way abbaanuma jaalata irraa hafu dadhabee bara kuma abbaan dhungadha jetti onnen dhaabbattee bar way abbaanuma jaalata jedhan qabo Allah maashaallah akkasi onnen dhaabbatte jedhan kun dhiiroo maal rabbuma arrakkata beeba sojaniiti boodarra maal harkan waraqaa takka harkan waraqaa eega harkan booda maal harkan qalama namni yeroo mallatteessu qubaan akkasitti tuqatee mallatteessuun san qalama san harkan hay maal waraqaa dubbisan waraqaan maal jetti abbaadhaa katabe godheeti maqaa abbaatiin maal je ana abaluu abbaa isaa baane qabeenya kiyya mileen ammana ilma kiyya amma du'e kana akkana booyo kana baane if baane ilma kiyya abaluutiif odoon fayyaa qabuutiin isaaf mallatteesse ilmaan kiyyalleen yoon beeka ilmaan kiyya taatan qabeenya san irraan barbaadina du'aa'umaan isinii godha kabiraa keessa akka rabbiin barakaa isinii kaa'uun du'aa isinii godha namni qabeenya san isaa wajjiniin falmaje eega mallattoo tiyyatana arke booda ilmootiyyaa mitisan yoon fi qaalii isaanii gootanii qabeenya kana ijoolleedhaa hirtan qabrii jalaahin isin ollaala yaa rabbi ragaa ta'e ji'eeti akka waan abbaan katabee godhee shuf meegallaal ayyu khiyaanatin haadhihi wamakaruu wamakara Allah isaan mala baasan rabbiinis mala baase wallahu khayrul maakiriin malliqa rabbiitiin rajaba meegallaal yaa baleessa duniyaa tan kunoo mallattooti jetti inni illaa abbaan dhungadha ji'eeti gebbihee waan kana dhooysee quba abbaa kan hoccoo kafana keessa jiru kafana san irraa eekee isaan dhungadha ji'ee haxira akka namatti godhuu godhee quba abbaa yeroo laalanuu kunoo qalamni mallattoodhaa san irra jiru saniin san qabachiisuudhaa deemu akkuma akkas godhe rabbiin ruuhee keessaa fudhate jechuudha tana duniyaan mee mala inni baase laali karabbiitis laali yaa nama yeroo abbaan isaa addunyaa irraa deeme mala baaftee qabeenya silaa wajjiniin dhaaltan fuutee kan abbaan duraanuu kana dhaame kan abbaan duraanuu kana godhettee mala gootee waan abbaa keessanii jechuudha fuutee kophaadhaaniin baay'attu haaraam nyaachuudha jirta akkasi quba qabaadhu.